Harka fuunee akkam jirtan daawwattoota qeerroo ganamaa raadiyoo fi ilmaan Oromoo kan biyya keessaaf biyya alaa hunda keessanuu harka fuunee kun qophii gaaddisee gareeti. Qophiin gaaddisee garee kan qeerroo ganamaarraa isiniif dabru torbanitti al tokko har'a qabadheetiin isiniif dhiyaadhe qophii tanaan kan isin faana turu an obsaa Ridwaanii fi ogeessa kaameraa kiyya Ramadaan Mahammad waliin ta'uudhaan qophii kana qabannee isiniif dhiyaanne hamma dhuma sagantaa keenyaatti dhufaana turtii gaarii isiniin jenna. Akkuma beekamutti haalli biyya keenya Oromiyaa akkasumas Itoophiyaadha maal keessa jira akkamitti deema jalqabarraa kan kaafnu ta'a. Muummee ministeera haaraa kan yeroo ammaan tana filame kan biyya bulchaa jiru kabajoo Dr. Abiy Ahmad erga gara aangootti dhufee daawwannaa hojiitiif biyyoota garaagaraa deemeeti jira. Gara biyyoota ollaatti osoo tarkaanfatiin Itoophiyaan qabdu mara keessaa naanna'uudhaan waliin ga'ullee baatu hanga takka deemeeti jira. Eessa fa'aa kan jennee kan ilaallu ta'a. Inni jalqaba dura daawwannaa hojiitiif gara naannoo Somaalee kan tarkaanfate magaalaa Jijjigaatti hawaasaa fi mootummaa naannoo Somaalee wajjin marii taasiseetii deebi'e. Kana qofaa miti gam naannoo Oromiyaattis Amboo fi Baalee akkasumas handhuura Oromiyaa galma Milineem Finfinneettis hawaasa Itoophiyaa mara wajji wal arkeeti. San qofa osoo hin taane naannoo Tigraayittis deemuudhaan Maqaleedhaatti daawwannaasaa gaggeesseetii gara naannoo Amaaraatti tarkaanfate gara Gondar itti tarkaanfachuun isaatis ni yaadatama. Kana qofaa miti gaa akkuma agartan gara uummattoota kibbaattis tarkaanfatuudhaan hawaasa wallabbii jidduutti uumame araara buusuudhaan aangawoonni akka aangoo gallakkisan ergaa qabu dabarseetii gara naannoo Affaaritti tarkaanfate. San qofaa miti gaa kun akka Itoophiyaatti kan inni irra naannawee yookaan daawwannaa hojii kan gaggeesse keessaa naannolee hanga kana jechuudha. Laata biyyoota ollaattis deemee tarkaanfateetii jira. Biyyoota ollaa kan inni tarkaanfate akka Suudaan, Kaartuum, Masrii, Kaayiroodhaa fi akkasumatti illee Keeniyaa, Naayiroobii, Jabuutuma, Somaaliyaatti Muqdishoo dhaqeetii daawwannaasaa gaggeessee xumureetii jira. Doktarri kun erga gara aangoo isaatti dhufeen uummata wajjin ammoo hawaasni hiriira deeggarsaa gaggeeffamaatti jira. Laata akka Afrikaatti nageenya buusuudhaaf biyyoota Itoophiyaadhaa wallabbii Eertiraa wajjin qabdu haala nageenya buusuudhaaf waamicha dhiyeessee erga dhiyeesseen booda waamicha san hayyamanii gara biyyaatti dhufuudhaan waliigaltee nageenyaa buusuudhaaf waliigalanii xumuruun isaaniitis ni beekama. Miidiyaan garaagaraatis gabaasuun isaatis ni beekama. Kana qofaa miti mootummaan Itoophiyaadhaa yeroo ammaan tana dhaabbotan siyaasaa kan biyya keessa baqatanii turan gara biyyaatti deebisuudhaan dirree dimokiraasii babal'isuudhaan keessattuu gaa walitti haa ijaamnu nageenya hunda caalaa barbaachisaadha. Jaalalaaf ammoo dhiifamni barbaachisaadha jechuudhaan gara aangootti erga dhufan hiriira deeggarsaa naannolee garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jira. Dhaabbotan siyaasaatis gara biyyoota alaa turan gara biyyaatti deebi'anii jiran hangi tokko kan hafanis deebi'an jaameetii eegama. Kana qofaa miti gaa muummichi ministeeraa eegaa aangootti dhufe laata Oromiyaa keessa maaltu jira Itoophiyaa keessa akkamitti jira jennee ilaaluun dirqama ta'a. Erga inni gara aangootti dhufe kan walaboo bilisoomne jechuudhaan ittiin dhaadatam ni dhiichisa kan ni gammadam alaabaa fadhe qabatee olii gad burraaqa. Akka naannoo Oromiyaatti sanuma godinaalee garaagaraa keessa yoo deemtes guutumattuu gammachuu malee waan dukkanaa'u hin mul'atu jechuunis ni danda'ama. Akka Oromiyaatti baha Oromiyaa yoo deemne maaltu mudachaa jira Harargeen akkam keessa jirti jechuun gaafii namatti hin ta'u. Kun jechuun waan hojiidhaan agarsiifamaa jirudha. Guyyaa kaleessaa osoo hin turin sa'aatii 48 osoo hin gahin Baabbiletti maaltu gaggeeffame uummata nagayaa kan hirriiba rafaa jiru irratti humni liyyuu poolisiidhaan waraana banuudhaan manoota 200 ol kan gubii qabeenyaa fi akkasumatti illee lubbuu namoota galaafachuunis beekameeti jira. Kun gaafii uummata Oromoo ta'eetii argama. Kanaaf jecha mee viidiyoo gabaabaa kana daawwanne kan walitti deebinu ta'a.
Egaa tolee daawwattoota keenya akkuma daawwachaa jirtan hunga kan gaggeeffamne humni liyyuu poolisii mootummaa naannoo Somaaleetiin deeggaramu humni kun hanga yoomiitii uummata keenya irratti tarkaanfii garaagaraa fudhata. Waggaa lamaa oliif tarkaanfiilee gara naannoo Oromiyaa baha Baalee akkasumatti illee Harargee fi Harargee lamaan dabalatee godina Booranaatis san qofaa miti guutuu Oromiyaa naannootti barabaraan cunqursaan garaagaraa tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhatamaati deemam. Hunga kan guyyoota lama osoo deeqaa sa'aatii 48 hin guutinidha. Hunga tarkaanfii kun kan fudhatame godina Harargee bahaa ganda aanaa Baabbilee ganda Daawwitii fi ganda Jaangootti kan jiraatan uummata nagaa irratti kan balaan kun dhaqqabe yoo ta'u humni kana gaggeesses humna liyyuu poolisiiti. Humna liyyuu poolisiin kun qaama kamiin deeggarama keessattuu kan ittiin tarkaanfii kana fudhatan meeshaa ammayyaawaa akka ta'es ragaan garaagaraa viidiyoon ibiddi agarsiifamaa jiru kunirraa hubachuunis ni danda'ama. Laata tarkaanfii kanaan manoota meeqaatu gubate? Akkuma reefuu xuunetti mana 200 oltu gubate. Beeyladaanis daran lubbuun kan dabran kana qofaa miti gam ilmi namaatis kan lubbuun dabree fi kan miidhaan hamaan hanga ammaan tana irra dhaqqabee baay'eedha. Hanga ammaan tanaatti dhumaatii nama hangam takka akka ta'e wanni beekame hin jiru. Kana jechuun gaa laata Harargeen keessattuu Oromiyaa yeroo ammaan tana gammachuu keessa jirti. Oromiyaa keessa baha Harargee jechuunis laata eessa? Itoophiyaa keessa Harargee jechuunis laata eessa? Qaama kamtu bulcha? Qaama kamtu irratti raawwachaa jira? Hunga gaafii uummata Oromoo maraa ta'eeti argama. Hanga yoomiitii qaamni kun tarkaanfiilee garaagaraa kana fudhate jechuunis gaafii namatti ta'eeti jira. Arrakkana baruu akkamii iftaanoo akkamiif akka deeman yaada nama galcheeti jira. Yaadni kun hanga yoomii kan tarkaanfatu ta'eeti gaafiiwwan nama keessatti uumeeti argama. Tole waa dhabaaf kana hunda dubbachuu keenyaa miti. Hunga rakkoo hawaasaa jirtu dirqama miidiyaa kamiyyuu akkasumas namni beekaa wallaalan qaamni dhimmi kan ilaallatu Oromoos taanaan aangoorran kan jiranii fi barataaf barsiisaa beekaaf wallaalan kan hojjetuu fi kan hin hojjenne martinuu dhimma kanarratti xiyyeeffatee furmaata itti barbaaduun dirqama Oromummaati. Dhaamsa qabnus gamanumaan dabarsina. Tole daawwattoota keenya ammallee gaa sagantaalee garaagaraa qabanneeti argamna. Sagantaan keenya kan itti aanu keessattuu gaa Oromiyaa keessaa kutaan Harargeedhaa qabsoolee bifa garaagaraatiin gaggeessaa dhufeeti jira. Ibduu isin deebisna. Harargeetti waraanni calanqoo loltuu Minilikiin gaggeeffamee ture baroota dheeraa uummata Harargee baha Itoophiyaa keessa jiraatan bara 1887tti keessattuu kan irratti gaggeeffame miidhaalee hamaa waraanaa kanarratti namoota hedduudhaan miidhamaniiti jiran. San qofaa miti namoonni lubbuun isaanii baay'eetu dhumaatii kanarratti gaggeeffame. Hanga ammaan tanaatti lafti itti dhuman san calii calanqoo jechuudhaan beekamti. Hunga yeroo sanitti uummata nagayaa kan Oromoodhaa kan jiran irratti waraanni Minilik tarkaanfii fudhatuu deemu irratti uummanni Oromoodhaa kan gootummaaf yeroo sanitti beekumsa qabus taanan kan yeroo sanitti roorroo diddaadhaaf roorroo dura dhaabbachaa ture kan akka gootota waraana kana Minilik uummata irratti hin banneen ofirraa qolachuuf waraana gaggeessaa turan keessaa kan akka Jiraa Jaarsoo Bakar Waare jechuunis ni danda'ama. Bakar Waare yeroo sanitti hoogganaa waraanaa Raabaadorii ture. Hoogganaa waraanaa Raabaadorii san keessatti hanga ammaan tanaatti siidaan isaa dhaabbateeti baha Oromiyaa aanaa Meettaa calanqoo lolaatti siidaan kaayameeti jira. Kunga qabsoo yeroo saniin gootummaa lolaniin gabrummaa diddaadhaa fi sabni Oromoodhaa akka hin cunqurfamne uummanni fi akka miidhamnee fi akka miidhaan irratti hin geenye kan ofirraa qolachuudhaan onnee isaa diinatti kannee lubbuu isaa of wareegee hanga ammaan tana seenaan haayatutu jenna. Seenaa bareedduu kana kaayee dabran. Malee daawwattoota keenya matootii garaagaraa kaafneeti hanga ammaan tana as geenyeeti jirra. Kunga qophii gaaddisee garee akkuma jenne gaaddisee garee keessatti har'aan tana kurfaalee garaagaraa qabanneeti argamna. Kurfaalee qabanne keessaa tokko kan gooticha Oromoodhaa Jiraa Jaarsoo Bakar Waareetiin kan jalqabne yoo ta'u inni lammadaa itti fufuuf deemna. Kan hunda kan kaasuuf deemnuuf guyyaa har'aan tana goonni Oromoon qabdu keessaa hundinuu gahee mataa isaanii hanga lubbuun jiranitti gaggeessaati turan hojii isaanii hojjetaniiti seenaa kaayanii dabran.
laata akka gama biraatiinis Oromoo keessatti gootawwan hedduudha qabdi mee akka fakkeenyaatti kan ilaallu ammas isa lammadaa Sheek Bakarii Saabalooti. Sheek Bakarii Saabaloo Oromoodhaaf qooda akkam kaa'e ummata Oromootiif bu'aan inni buusee dabreeyo maali jennee ilaaluun dirqama keenya. Sheek Bakarii Saabaloo baha Oromiyaatti dhalatee guddate achumatti barnootaas baratee barsiisee qubee afaan Oromoo arra jiru nama bocee dabreedha. Seenaa kana dhageeffanneeti hundinuu daawwanne walitti deebina. Sheek Bakarii Saabaloo maqaan dhaloota Abubakar Garadaa Usmaan Sadaasa bara 1895 hanga Eebila 5 bara 1980tti hayyuu Oromoo fi walaleessaa fi barsiisaa amantii hunda caalaa kan inni ittiin beekamu qubee afaan Oromoo ittiin barreeffamtu uumuu isaati. Akkuma olitti ibsametti Sheek Bakarii Saabaloo walaleessaa Oromoo beekamaadha. Sheek Bakariin sammuu Oromootaa kan dadammaqsee fi karaa walaloo isaa kan inni afaan isaaniitiin barreessan akkasumas uummanni akka qalbitti qabatee yaadatuuf kan ture jaalala Oromoo argate. Hojii Sheek Bakarii Saabaloo inni guddaan qubee afaan Oromoo taa'uu uumuu isaati. Afaan Oromoo sirna barreeffamaa adda addaa lamaan barreeffamaa kan ture yoo ta'u Sheek Bakarii lamaan isaanii beeka ture. Innis afaan Arabaa fi afaan Gi'izii sirna barreeffamaa afaan lamaan kana afaan Oromoo barreessuuf mijatu hin turre. Kana keessaa tokko qubeen afaan Oromoo dubbachiiftuu 10 qabu yoo ta'u Amaariffaan garuu dubbachiiftuu 7 qofa qabaachuu isaati. Sheek Bakarii qorannoo afaan Oromoo irratti gaggeessuudhaan qubeen afaan Oromoodhaa akka kaayamuuf qubeen uummanni Oromoo ifin dubbatee dubbachiiftuu fi dubbifamaa adda baasee kaa'uudhaas akkasumas uummanni Oromoodhaa qubee mataa isaa qabaachuudhaaf kan yeroo duraatiif lafa kaa'e yookaan qubee afaan Oromoo boca isii uumuudhaan kan ittiin beekamu Sheek Bakarii Saabaloo fudhatama ol aanaa argateeti jira. Seenaan ni yaadatama. Kanaaf jecha sagantaalee itti aantutti Sheek Bakarii Saabaloo qubeelee akkaataa ittiin tartiiba kaayanii hanga har'aan tanaa deemaa jirtu seenaa bal'ina isaa kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Har'aaf hanganuma. Egaa tolee daawwattoota keenya seenaa Sheek Bakarii Saabaloo bal'inaan akkuma reefu jaametti isiniif dhiyeessuudhaaf qophiidha. Garuu ammallee toobaatu fuulduraaf isiniif dhiyeessina seenaa gootuwwanii jalatti. Egaa hanga takka ammallee seenaa Oromoon hanga ammaan dana hojjetee dabre keessaa baay'eedha. Oromoonni ilmaan Oromoodhaa hortee Boronaaf Bareentorraa qabsoo garagaraa qopheessi. Qabsoo garagaraa qabsaawwaniituma dabran seenaa garagaraatis kaa'aniituma dabran arras hono tambiraatis ni jirti san qofaa miti. Roga artiitiin laata artiidhaan eessaan jalqabamte baha Oromiyaa ammallee imalaan si geessa Singappuusa Direedawaa magaalaa Afran Qalloo. Akkuma beekamutti madhee kan jaarrattee Afran Qalloo magaalaa Direedawaa keessatti hortee wal horte argamtee daraartee mul'atte hanga har'aan tanaatti Afran Qalloo yeroo hundeetu sanitti Afran Qalloo maaliif hundeette rakkoo garagaraa saba keenya irra jiru yookaan rakkoo garagaraa saba keenya irra gahaa ture san ofirraa qolachuudhaaf diduudhaan roga aartiitiin tiyaatariidhaan uummanni Oromoodhaa qabsaawanii qabsoo Afran Qalloo hundeessan. Yeroo sanitti qabsoolee kana eenyu faadaatu hundeesse. Ergasii qabsoo Afran Qalloo keessatti godhamteen gaheen aartiin Afran Qalloo keessatti gaggeeffamtee hanga ammaan tana deemaa jirtu maali? Seenaa kanas gabaabaa viidiyoodhaan daawwannee walitti deebina. Afran Qalloo hawwisoo magaalaa Direedawaa keessatti sirna gabrummaa Haayile Sillaasee mormuudhaaf aadaa Oromoo guddisuuf dhaabbate namoota hawwisoo kana keessa turan keessaa kanneen akka fakkeenyaatti hanga amma lubbuun jiran uummata birattis beekamtii horatanii jiran Dr. Kabajaa Dr. Artist Ali Birraadhaati. Haala hundeeffama hawwisoo Afran Qalloo hacuuccaa hamaa keessa kan ture uummanni Oromoodhaa naannoo Direedawaatti akkasumas ture sabaa fi sablammoonni akka Amaaraa, Somaalii fi Hararii wayita baandii mataa isaanii qabatanitti uummanni Oromoo garuu baandii wayituu hin qaban ture. Kanarraa ka'uudhaan wayita cidhaa fi sagantaa adda addaa uummanni Oromoo kan magaalaa Direedawaa naannoo sanitti argaman baandii Somaalee yookaan kan Hararii yaamuudhaan dirqamanii ture. Baandiin warra Amaaraa uummata Oromoodhaatiif tuffii guddaa waan qabuuf ni hin dhufu. Kanarraa ka'uudhaan namoonni quuqama qaban muraasni ijaaramanii baandii Afran Qalloo bara 1962tti hundeessan. Afran Qalloo maqaa jedhu kan dhufe ilmaan Qalloo afran jechuunis Ala, Baabile, Dagaa fi Oborraa irraa yoo ta'u kunis maqaa gosoota Oromoo naannoo Direedawaa jiraatanidha. Sirboota afaan Oromoo jalqabaaf dhamdhame kan arge uummanni Oromoo naannoo Direedawaa sirba afaan Oromoo akkuma warra
kaanii bareedaa ta'uu wayita hubatanitti aarii guddaadhaan ummata keessatti uumuun sababni isaa sirna fiduwalaa carraa akkamiin akka isaan dhoowwate waan hubataniif baandiin afran qalloo wallee qofa odoo hin taane tiyaatarii ni hojjeta ture. Tiyaatariin kunis bahiinsa sirna hacuuccaa fiidawaalii ummata Oromoo irra ga'uun balaaleffatu ture. Sirni fiidawaalii baandii nan cufa jechuudhaan ummata doorsisuu eegalee ture. Cufiinsa kana kan sodaatan manguddoonni baandii afran qalloo sirba Haayile Sillaasee faarsuu akka wallisan haala kanaan baandiin sirba mootii fiidawaalaa baase ture. Hawwisoon afran qalloo yeroo muraasa booda mootummaa fiidawaalaa Haayile Sillaasee dhorkame jaarsoleen biyyaa kan hawwisoo kana deeggaranii fi miseensonni hawwisoo kana ni hidhaman kan ammoo ni ajjeefaman. Kanneen keessaa gara jabummaadhaan kan ajjeefaman Abubakar Muusaadhaati ture. Abubakar Muusaa namoota ajjeefame keessaa isa tokko. Sochii hawwisichaa karaa seeraan dhorkamuus sochii karaa lafa jalaatiin itti fufe. Haaluma kanaan walqunnamtii waldaa walgargaarsa Mancaaf Tuulamaa wajjin uumuun akkasumas qabsoo uummanni Baalee gaggeesse ture wajjin hariiroo uumuu itti fufan. Namoonni kaan ammoo kan akka Ayyub Abubakarii fi Yoonis Abdullah karaa Soomaaliyaa deemuudhaan sagantaa raadiyoo afaan Oromoo eegalan. Warri kaan kan akka Dr. Ali Birraadhaa, Ali Shabbo, Ismaa'il Muhammad Yusufa, Salah Muhammad, Shantam Shubbisaa fi kanneen kana fakkaatan sagalee miidhagaan namoota waloloodhaan booji'uun wallee itti fufan. Ummata Oromoo gabrummaa jala turan tokkummaan akka ka'u kakaasuu itti fufanii turan. Madaawwatanii deebitan afran qalloo keessatti namni lubbuudhaan dabree hanga ammaantanaatti seenaa gaarii kaayee dabre hedduudha. Isaan keessaa akka fakkeenyaatti kan kaafne keessaa kan lubbuun akka maletti dabarte osoo jaalatu keenyaatti jiraachuudhaaf osoo iffadu horee buluudhaaf akkasumatti illee daraaree mul'achuudhaaf osoo jaalatu lubbuun ummata Oromootiif kan dabre ni jira. Abubakar Muusaa yeroo sanitti gaazexeessaa fi walleessaa qindeessaa muuziqaadha ture. Inni noo seenaa isaa kana dhageeffannee kan daawwannee walitti deebinu ta'a. Abubakar Muusaa bara 1977 keessa walaloo gaazexeessaa fi qindeessaa yoo ta'u umrii isaa guutuu mirga ummata Oromoof qabsaa'uun dabarse. Abubakar Muusaa walaloo sirbaa fi wallisoota hedduudhaaf kanneetti ture. Seenaa isaa keessaa Abubakar Muusaa bara 1940 keessa Harargee naannoo Oborraa Leellee Gabaa Ganda Alii Arbaatti dhalate. Abubakar Muusaa artistoota Oromoo walitti qabuudhaan namoota hawwisoo afran qalloo ijaaran keessaa isa tokko. Hawwisoon afran qalloo akka jajjabaatuuf yaalii guddaa godhe. Yaaliin inni godhe keessaa walaloo babbareedaa ta'an barreessuun miseensota isaa cimsuudhaaf qindeessuu fi hawwisoo afran qalloo waggaa 7 tajaajile. Abubakar Muusaa walaloo afaan Oromoo barreessee wallistoota baay'eef kanneetti ture. Kanneenis muuziqaa Oromoo akka dagaaguuf taasise. Walaloo inni barreesse keessaa tokko kan yaadannoo hundeetiif yookaan Ahmad Taqiitiif barreeffame kan Ali Birraadhaa itti sirbee keessatti ni yaadatama. Yaa hundee bareedaa, yaa fiinxee miidhagaa, azalaa jannataa meeyira bishaan lagaa jee kan sirbee isaatu barreesse. Walaloo sirba Abubakar Muusaa wallistoota hedduuf kanneen sirba yoo ta'u kanneen keessaa muraasa keessaafuu Dr. Kabajaa Ali Birraa biratti kabajaa fi akkasumas yaadannoo fi seenaa garagaraa bira kaayate walaloodhaan akka Dr. Kabajaa Ali Birraadhaa mul'atu taasiseeti jira. Walaloon inni sirba Ali Birraadhaaf kanneen hedduudha. Isaan keessaa maqaadhoof kan yaallee ni jira. Kophaa koona dhiiftee ati deemuuf kaanaan dubbachuun dadhabee ati naan dubbannaan sin barbaada hogguu gadin teenya takka baallama naaf qabii eessattiin si argam. Yaadinii yaanni namaan bada ajeetii kana qofaa miti amma laleenis isuma. Walaloon inni isaaf kan hedduudha. Walaloosaa kan bira beekamu tokko kan Waaqayyoo sirbee hammarreesiin cabu numa micciirama garaan ilma namaa 7 jijjiirama. Kunis kan isumaati. Keessattuu walaloosaa hedduu jira kanneen akka fakkeenyaatti kaasuudhaaf dirqamneeti. Erga mootummaan hawwisoo afran qalloo dhorkeen booda Abubakar Muusaa raadiyoo Hararitti mindeeffamee hojjechuu jalqabe. Raadiyoo Hararitti namoota akka Shawaaluu Mangistuu, Abdii Qophee yookaan Abdii Muhammad Qophee yookaan Muhammad Ahmad faa wajjin sagantaa afaan Oromoo irratti mindeeffamanii hojjechaa turan. Adoolessa
12 bara 1969 akka lakkoofsa biyyattiitti Abubakar Musa yeroo inni oduu dubbise buufata raadiyoo ba'u hidhattoonni dargii karaatti eeganii itti dhukaasanii ajjeesan namoota reeffa isaa kaasuuf dhufan akka hin kaafne dhorkan. Reeffi isaa aluma san bule. Waan nama gaddisiisu keessa halkan keessa yeroo dhaqanii reeffa san fuudhan waraabessi nyaachuudhaan itti bule. Ganama san ni fuuna jaanii hoggaa fuudhan lafee miilaa mataa fi harka qofaatu arganii awwaalan. Seenaa nama gaddisiisu keessa Oromoon dabre seenaan haa yaadatu. Tolee daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan qeeroo ganama raadiyoodhaaf TVdha. Seenaa garagaraa isin dhaqqabsiifne kanarraa akka hubattan akka barattan abdii guutuudha qabna. Qophii kanaan kan isin faana ture hanga ammaan tanaatti an obsaa Ridwaanii fi ogeessa teeknikaa kiyya Ramadaan Muhammad waliin ta'uudhaan isin faana turre. Hanga qophii biraatiin wal agarru mara keessanuu kan nagee walitti dhaammannu ta'a. Qeeroo ganama raadiyoo TV fuulduraaf seenaa garagaraa qabatee isiniif dhiyaatu takka jalqabeeti jira. Arraaf hanga qophii biraatiin wal agarru mara keessanuu nageetti isiniin jenna.